كريستانا متيكا ما شيخ كيس تاني كنا أنا متي جودا كوي سينما أنا متي هم بيكون شيخ استيك استيك هم بيكون بقى هم بيكون لا تنتي مسنجر ناس كافة متي ناديبس إيه هنوم دكينيا أجيفت أتى فورا ما كان أدين شابدا ما أدي يوجد تبي أمانتيك يدبا زيدين نتمي أمانتيك إرجع كريستانا تيجي أبومي كورنا نتمي أبومي كورنا نتمي يو ركوم كريستانا ده يو كان ده أبومي كورنا نتمي مرد أبديشان سيني ما كان سيدي أنا سيجافة تناديبس إيش إيه تفهم نتمي كا Durana masa durana ka fita dage na dia bisi ti sinema wannan be kurana nan ben mun be ko gonjala mete ke dirka mama da be kun kala maalifa manti sobdati ko muslima ta ade no muslima ta ade muslima kristana ta ade na kristana jadi bakka kristana sinje da ati ko waan ti kristana maali ati ko to kristana ta ade ti gaffi kana nan gafattu to ko fa waan to baccu kabdu echada utu muslima sirri ta ade gaffi kana na gafatte normali da sigala kabifa ani muslima te confidence da no tubatte di si de bisu nan danda amma garwati kristana miti muslima ta uke sin begnu amanti ke saddan bafanne amma amanti ke dan bafatin si jina sa undandau shi ma su tagarci so sanar da bafatta abu kurun natim tartiba sa gadu tokko aga kudani tinatim yo duguma kristana da ta kenna kullu furatte de tate barum samanti baratte ta yote fi embe ko anamma waya boti kurnani waya boti sanar kristana mitika Oman Kenya enyu wan inni wa maso dare ko kristana mitika ati kristana mitika ati muslima kristana mitika yo si da inshallah muslima ayyanan ta shi muslima sada to kristana sada gafishin sigafatte de bismi gafishin sigafatte de wantan de bisu fin kabu da gefatu kristana jettena sobde jalqaba inde bisu kristana jettena sobde kristana amantashi duga sittimte bar abbomi kurna nati meeting jedhe gefatu kristana yota ati kristana ko laki ko idan gafatin ati gafi si gafata me debisi me ati gafi si gafata me debisi ti ha sai gafi ratti gafi ne sin gafi ratti gafi o debis te formatan taw ati kan ufte fama gafi maluma ke be ku malum mal nasobde da gefatu nasobde ka chunjel kabar ratti nasobde male gafi kana debisu salfa gafi debisi so batu gafi gafatam de kajerto an debisi ti yos bare da bek tatille durama ustaz abdi fatina ti akasida tinanu battu nan nagifatu wacu malo jetta atiyu bar dabare ki wacarta bar wacudi siti gafishen si gafatte qajelto dan debisi yos namni baayem barachu danda wante fi namni baaye nama kristana as muslima as wante as namna zala jiru namut amanta gosa gara gara amantan katoliki adventist ni yujrachu mala sirra baranna menu debisi gafishen si gafatte nu debisiti nu barsi sirakon ko bar amanti ketin kan fatinati no amanti ko tinkane faddu ani ko pente da ani kristana da gefadu sittini ma amanti ko ti wana kane faddu kabu garu da gefadu wana to bachu kabdu ti yani gafina gafatte ti duguma gafishe debisu fi nanda garu dursa getuni gafishe debisini wana ni she gafadde kana yo she na debiste debisu fi nanda ati yubar abomi amate tabar duradu bantu murun dan subar umurun dan deswatu no ishi why durab dubadis ana sittini ma malifan intumuran durab duban sittini ma garu ila mila ke sabai ana sitti yanjuru olitis iyun barbajisu gafi ko debisin be ko temo isira way nattimi sajedu kitab arana tasfidi na wanjalanyan ta khala sarrambo de nambanad aha ايش كنت ليس واي بومي كورانو سركي سوتي لك نركز ما صاف الرا نمني ابوبي كورنان هم بين وانجلنيات اسا جدونا فيد وانجلا فو يفهم سيغا انجدو ما تعبني كلون انجدو ما سوفتريت انيو يجي مسيك غيرو مالي دبيكتا وانا تبيكو قبل كريستانا يو تاتي في barum samanti tokko barate tayote fi dirqama abbomi kurnanu biikuma qabda baqa jechuun kristaanummaa kee kan ibsuudha jechaadha abbomi kurnanu
Tole ishee amma gaaffii raasii deebisan hin beekne miti uumaa keettis hin beekne irra dabarru moo beekta? Amantii jechuun xiqqooti wanta dilaasitti dogoggortee amantii kee waan dogoggorti natti fakkaata jechuun yoo isa kanarratti beektaa rakkoon rakkoon qabu yoo dhiiraati anakka fidannootitti si kenne amantii abboomii kurnaa wanna jedhamu kana yoo beekne wanjalaa isa jedhu maxaafarroo jiraate natti as baasii inni ragaadhaan addaan gala rakkoon qabu jechuudha jira. Jira Josi. Mate Jira gaya namni abboomii kurnan hin beekne wanjalanyaadha jedhu maxaafa keessa hin jira. Wanjalanyaadha kan jedhu hin jiru obboleettii koo dhuguma garuu dhaggeeffadhu waa'ee yoo dhuguma kiristaana taate abboomii kurnanuu beekuu qabda. Dandeessu kaa. Wanna barreeffameen jiru tokko ofirraa kaastee ati wanjalanyaa jechuu keetiifuu atu wanjalanyaadha sin deebisaan immoo jechuudha. Nama tokko badiisaa yookaan immoo wanna barreeffame. Waayine ati gaaffirratti gaaffiin deebisin kaamee hin barannee hin beeku. Ndee beekuu dhabuun dirqama moo akkam? Hin beeku. Namni itoo beeku borcuu. Kiristaana kan hin taane bichiidha kan hin beekne abboomii kurnanuu. Ay godee. Eshi. Abboomii kurnanuu sana gaggeeffamta baay'ee yoo kiristaana taatee fi abboomii kurnanuu sana keessatti kana ta'u feeddu. Eshi gaaffii biraa. Amantaan kiristaanaa amantaa waaqa biraa bu'ee isa jedhu maxaafa kam keessatti barreeffamee jira naa baasi ragaa wajjin. Amantaan kiristaanaa amantaa waaqa biraa bu'ee jedhu. Yookaan immoo amantaa kana malee amantaan biraa hin jiru kan jedhu. Maal jechuudha? Yookaan immoo akka ifa sii ta'utti amantaa kiristaanaa amantaa sirriidha. Amantaa kana malee amantaa sirriin hin jiru kan jedhu bakka ittisfame naa baasitti walitti deemna isa biraa. Amantaa kana malee amantaa sirrii hin jiru nama siin jedhee beeku jira? Jira amantaan biraa? Nama akkasiin jedhee beeku jira. Maqaa gooftati mataan kee sirrii miti sir. Gaafirratti maa gaafii nagarratti anda irratti deebi'a takkee jechuudhaan beeku kotte yeroon gubiin nurraa gadi bu'e aboo. Itoophiyaa keessatti mirga amantii jaallattu hordofuu qabda sister. Nu immoo kan barbaadnu amantaa qajeelaa amantaa rabbi tokkichaati malee ani akkasitti amanu. Mee ifa godhaatti gaaffii kana naa deebisu. Amma waa'ee amantaa utuu hin ta'in waan asitti waa'ee jireenyaa sitti ma yoo dhageessate. Akka kiristaana yaa ofiin jette miti. Indaa'umsitti siijin maaliif yeroo gubaa? Siijin yeroo gubuun gaarii miti hin baay'isee. Kiristaana ergi taate maaliif waa'ee amantii kanaan gaafachuun si barbaachise? Beekun qaba maal? Nama waa'ee jireenyaa yookiin nama waa'ee Kiristoos hin beekne jinaasa'u malee siijini koo jechuun yeroo gubuun hin barbaachisu. Kiristaana ergi taateeti maaliif gaaffii kana gaafatu? Dubbisi macaafa dubbisi kaa. Kiristoos ergamaa rabbii ta'uu nan beeka. Kiristoos ergamaa rabbii ta'uu nan beeka. Si caalaan beeka. Ani waa'ee Kiristoos ergamaa rabbiiti siin hin jenne garuu. Maaliree Kiristoos? Gaaffii kana keessa foqoqti akkana deebitee jirta garuu Kiristoos ergamaa rabbiiti. Maal jette? Maaliif akka daa'imaa taatee asii fachi kaatta qaqatti ta'uu asii gaafa durra namsituu maal rakkoo qabu? Maal jetteeti? Maal jetteeti? Ati koo kiristaana taatee akkamitti gaaffii akkasii na gaafattaadha asirratti ol baatee? Maaliif isin gaafanne maal rakkoo qabu? Annan beelarraa yoon bare. Akkamitti na gaafatta? Xiqqoo siijin yeroo gubuun hin barbaachisu baay'ee. Maaliif kiristaana taate Gooftaa Yesuus karaa dhugaa jireenya ta'uusaa beektee asirratti ol baatee gaaffii kana gaafachuun sheemii guddaadha baay'ee. Beektaa miti jechuun etuu musliima tokko na gaafate ta'eetii dhuguma waa'ee Kiristoos yookiis waa'ee jireenyaa hin beeku jechuun danda'a. Ati tuu beektuu asirratti ol baatee gaaffii kana gaafachuun si beeku. Inni dhanna beeksif taate sammuu kiyya keessa jirtamoo akkam beeku akkamitti beekte hin beeku si jechaara hin beeku wanna beekturra naa himii si jechaara bar. Hin beeku wanjalaa joo. Indaganaa tokko jedhiitii mana amantaa deemiitii baradhu kaas ammoo malee asirratti si barsiisuu hin danda'u. Ganaa jechuun piroosesii baay'ee kee darbuu qabdati.
malee saatii kallattiidhaan karaa miidiyaa kanaa baruun hin ulfaata baay'ee siin barsiisuun baay'een ulfaata waan ta'eef indagana deebii abbooda amantii gaafachuu jechaadha waldaa kee deemiti. Waan beeku jedhi dhiisi bakka irra dabarru galatu. No, hin beeku siin hin jenneen ikkoo dogoggortee xiqqoo kiristaana taatee akkamitti kan irratti ol baatee gaaffii akkasii na gaafattaadha mati kiristaana miti hin jedhe man. Gabaabadhaan achi dhaqxe maal rakkoo qaba shawoo shaffananne maali eessatti amantii kiristaana keessatti qullaa deema kan jedhe. Asi takka viidiyoo bantee nutti agarsiisuu dandeessaa? Macaafa qulqulluu si bukkee jiru jechuudha. Maali nafuu taana viidiyoo laaltu maal irratti gatte? Mafa viidiyoo ban? No, macaafa qulqulluu hin qabdu. Eeyyee. Asi amantii isaanii seera abboommii kurnan isaanii gaafatee hin beektu. Hin beekuu dhabuun immoo wallaalummaa miti barachuun barbaadan naa ibsi wanna beeku ana si gaafadhe. Waldaanii deemtaa? Haa? Waldaanii dhatta? Akkasii. Yaa uummata paaspoortii qabdan jechuun deemta baanessi deemtaan maaliif baruu barbaadde naa deebisa gaaffii kiyya dirqama bakka hin jiru wannan gochaa ture si himuun qaba akkam hin beekuu barachuun barbaadaa naa deebisaa hin jedheen. Sababii isaa tokkoffaa sababii isaatii gaaffii jira. Gaaffii kiristiyaanii kun gaaffiidha jedhee hin gaafannedha kanatti gaafatte. Akkam maalan balleessumaan balleessineen bakka kiristaanni kana gaafachuun qabu jedhe ragaa tokkoffaa kiristiyaanni kamiyyuu jira. Bakka kanatti kiristaanni ragaa laala kiristiyaana miti jechuudha. Waaqummaa kiristoosiin gantee ani kiristiyaana jechuu hin dandeessu. Siif galee waaqummaa kiristoosiin gantee ani kiristiyaana jechuu hin dandeessu. Koi ganu jechuun maal jechuudha naa ibsime waa'ee ganu namni tokko nama gane kan jedhamu waa'irra nama waa'irra waama fakkeenyaaf qarshii wayii liqeeffattee. Waaqummaa isaa gante gaafan jedhu inni ergamaa rabbiiti jechaa turte sila. Waaqummaa isaa gante gaafan siin jedhu inni ergamaa rabbiiti jechaa turte. Hin jenne? Sirriidha maxaafisu inni jedhee. Joosii wajjin gaafa haasoftu hin jenne? Jedhee jira Yesuus Kiristoos ammas taanaan ergamaa rabbiiti malee waaqaa miti. Kanaafiyyuu ati kiristiyaanaa miti jechuudha walii gallammasti. Mee ishii Yesuus Kiristoos bakka kamitti ana malee waaqni biraa hin jiru jedhe maxaafarraa naa baase ishii aanatu gude gongortuudha. Nuti tokkoffaa Yesuus Kiristoos qofaadha waaqni hin jennu. Waaqummaan tokko ta'ee personaalitii sadii jira jenna. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, hafuura qulqulluu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos qaama sadan keessaa qaama tokko. Amma beek irreega keessatti illee wanna gaaffiin deebi'uu hin qabne amma sadiiruu sadii doyenne tokko ta'a. Amma si maal jettanii sadii olitti dabaltanii tokko kun amma irreeguma keessatti amma manuma barumsaa irreegaa keessatti jira akkamitti sadii olitti daddabalame tokko ta'a. Wantuma irreega keessa hin jiru. Herreega sammuu namaadhaan jechuudha mati. Herreega sammuu namaadhaan waaqayyoon madaaluu dandeessu kiyya. Noo maaf baataree deebii. Jira narratti bilbilametti fufi. Herreega sammuu namaadhaan amma fakkeenyaaf ati Allah ibsuu hin dandeessu herreega sammuu namaadhaan. Ani waa'ee Allah sigaa ani waa'ee akkuma akkas temantu herreega sammuu namaadhaan waaqayyoon siin ibsa waa'ee ammalaan utaalin ilaatas gebbaay akka dubartii wacine ani waa'ee Allah beeka siifan ibsaati kana naa ibsisin jedhee nama walii galatti hin beeku naa ibsisin jedhee miti. Hin beekuun immoo wanjala miti bakka hin borcinaa too beektanuun borcinaa hin beeku dhaabbatanii siif ibseen garamne obboleettii koo tokkoffaa ati sobaan an kiristiyaana jette kiristiyaanni Yesuusii namadha ergamaa rabbiidha bichaan jedhu waaqa miti hin jedhu kanaafiyyuu ati an musliima yoo jette siin deebisa gaaffii kee. Ummata itti maame warri na jala jiru kun warri isaati yaa musliimaa kan jedhee na jeesu jira ati yaa shaadaa qabatta kan jedhe jira. Akkam ta'edha akkam dubbichi maalidha? Macaafa keessan ka? Macaafa keessan? Waaqa guutuus nama guutuus akka ta'e